من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين سورة مائدات يجودا واي قبتا يوخيني سي قوري نياتا دبت يجودا. يا أيها الذين آمنوا يا ورتكم ما ربي دقوم ستيا أوفوا جتشون قوتا بالعقود أهدي قوتا أهدي سنتن تكا قوتا هي أدي ربي تستوى تنمالي توماتيسي أدي شوفما وقوتا دا أوفوا جتشون قوتا بالعقود أهدي قوتا وهلت لكم سني فلال قدمت بهيمة الأنعام جتشون بيلدان ثمانو أنعامتات إضافة بيانية جانين جتشودا. بهيمة جتشو في الأنعام جتشون استقم جان بهيمة جتشو مال إسي همام بيني san jechuudha. An'aama jechuunis beeyladaa jechumagaa. Uhillat lakum isinii falaal godhamteeya. Bahiimatul an'aam jechuun beeyladaan isummaanuu an'aama taate sun isinii falaal godhamte. Illaa maa yutla alaykum jechuun waan isinirratti qaraamu malee ta'ee rabbiin haraami jee isinirratti ganaa himuu taa'u san malee jechuudha. Hurrimat alaykumul meeytatu waddamu walaxmul khinziiri je'eeta rabbiin qara'u san malee jechuma. إلا ما يتلى عليكم وانسين رتي كرام سملي غير محل الصيد خما وانت اللولمات على لنقرن على تاتنية غير محل الصيد يجون اللولما يخي وانت أدم سمات يسن قال لنقرن على تاتنينسين وأنتم حرمون جيشون على إدنا كبدنية على إدنا هجي في أمراتك أبدنين اللولما وانت تيسيوتات ملي جيشودا halaalinaa isii sanii malee akka jirutti wanni lubbuu qabaa hundinuu isinii falaali tanuma quraanni ganaa isin irratti haraam godhuu taa'u san malee jemma. Meemmaas keetti rabbii waa hedduu dubbate jechuudha. Addii guutaa je akkasuma maasii garagalee beeyladaa wanni jaamu hundinuu isinii falaali je. Bahiimaa jecha juusan jala beeyladaa qofa odoon ta'in bineensonni alaallee ni galaa jechuu agarsiisuun maal je garagalee gayra muhillis saydi je. Kawanta alloola musan halaalin godhanne haala taataniinii jee jechumma. Waantum hurumun jechuun haala hidhannaa hajjii fi umraa qabdaniin. Saniifummaa yeroo hidhannaa hajjii fi umraa qabdan bineensa silaa alaa adamsattan sun isin irratti haraamii. Bineensa san deemtanii barbaaddatanii alloollattanii ajjeeftanii nyaachuun isin irratti haraamii jechuuf deema. Waan san hin ta'in ammoo ta quraanni isin irratti haraam godhe malee wanni hundinuu isinii falaali. إن الله ربي يحكمني مرتيسة ما يريد يجون أكما فده مرتيسة يا نمني توكو مال جيجان قرآن كايا جيتي قرآن أني فيفو إبرا خايونين دندايا جيجان إتنا من إنما يروسن قرآن فيفو جيجان نبي محمدي أني سنو مكساتي قرآن خايونين دندايا ميلا لتيتين درو خانو ميسا خان الراخ لاليتين كايا جي بني جان أكما بنتي سورة مايدا جلقبت رفت جانما نلالي يا أيها الذين آمنوا جي يا ور ربتي أمنتن جي أوفوا بالعقود أهدي قوتا جمّا أهدين سن أهدي ربي تاتو تنما تاتو قوتا جي تناني سموان باية دبت يجو ربين غرقليت ماسيب بيلدان سني فلالي جي بيلدا تنجلم ماسيب بنين سوتا غارا خاكتامني حرام قد سمالي هنداو في دين نكجي چودا أما سيد وانتمان اللولا مسنو جزي سني علال انتين قبدي جمّاس غير محل السيد جي وانت اللولا مسيوخي وان أدم سمسن خلال قد أني على تاتنين وانتم عرمونين
yeroo hidhannaa hajjii fi umraa qabdanii jechuu asuma keessatti akaama meeqa rabbiin dubbate saniifuu an akkana wali qabee senteensisuma tokko yoo qiima tokko waan baay'ee dubbachuu hin danda'u kana ittuma amanuutiitu irra naa jira jeetuma deebi'ee quraanumatti amane jan dadhabee yaa ayyuhallazina amanu yaa warra tokkichummaa rabbii dhugoomsitayya laa tuxilluu jechuun halaalin godhatina sha'aa'irallaahi jechuun mallattoo diin rabbii halaalin godhatina akkanaa jettaniya mee maal jechuun baana jechuun daangaa rabbii jechuuf deema sha'aa'irallaahi jechuun waan rabbiin isin irratti haraam godhe waan rabbiin kabajee hin tuqinaa isiniin jee takka akkanaa jettanii halaalin godhatinaa je daangaa rabbiin seeninaa jechuuf deema wala shahra laraama jechuun baatii kabajaa san keessa loluus halaalin godhatinaa akkanaa jettanii baatiin kabajaa baatii afurii jechuudha sadi walitti aantii takka kophaa jirti jechuun magaa mee sadee walitti aantu sun zulqiidaa zulhijjaa muharram warajabu mudaraje jechuudha zulqiidaadhaa fi zulhijjaadhaa fi muharram baatiin makeessa jirru tana jechuudha warajabu mudara jechuun ammaasi baatii rajab allatii beeyna jumaada wa shaabaana jechuudha jumaada saaniyaa fi shaabaana jidduu jirti jechuudha saniifuu isii saniis jechuuf deemamma wala shahra laraama jechuun baatii kabajamtuu taate san keessa loluu halaalin godhatina akkanaa jettanii baatii san keessa loluun hin jirtu walal hadiya jechuun akkasuma maasiiti wareega gara makkaa deemu wareega kaabaa bira geeffamu deemu fudhachuu halaalin godhatinaadha walal qalaa'ida jechuun akkasuma maasiis wareega waatti rarraafamee jiru kamallattoo qabu san fudhachuu qalaa'id jechuun callee isitti rarraasan san jechuun qajjii safaatti rarraasan waan adda addaatitti hidhan yookiin rifeensa faatti hidhan jechuudha saniifuu walal qalaa'ida callee wareegaa saniis irraa kutattanii fudhachuu halaalin godhatina walaa aamiin albayt alharaama warra mana kabajamaa san qasadeechi deemuus dachaasuu halaalin godhatina akkanaa jettanii jemma aamiina jechuun qaafidiina jechuudha warra silaa gara beeytiidhaa deemu warra mana kabajamaa sanit deemu dachaasuu halaalin godhatina yabtaquuna jechuun barbaaduudhaaf ka deeman fadlan min rabbiim jechuun tola rabbii isaanii irraa ta'e barbaaduudhaaf waridwaanan jechuun jaalala rabbii barbaaduudhaaf warra deeman kana nama maal baasuu deeman kaafirtoota faa dachaasuu ni dandeessan jechuun rabbiinuu gara galeetirraa dhoorki jechuun magaa innamal mushrikuuna najasun falaa yaqrabul masjidal haraama ba'da aamii maadaa je mushriktoonni najisa eega barana akkanaa jedhanii kaabatti hin dhiyaatin isaan jemma waggaa salgaffaa rabbiin akkas jedhe irraa dhoorkee jechuudha ergaman alayhi salaatu wassalaami abbaa bakri ummatarra godhee hajjitti ergee jechuudha akkasuma maatis Ali ibn Abi Talib jala ergee isii sana labsuu jechuu abbaa bakriitiinis himi jedheeni Alijiinis deemi awaaji jee waan kana magaa akkasitti himanii walaa aamiin albayt alharaama jee yabtaquuna jela ininu yabtaquuna jechuun barbaaduudhaaf ka deeman fadlan min rabbiin jechuun tola rabbii isaanii irraa ta'e barbaaduuf waridwaanan jechuun jaalala rabbii barbaaduudhaaf warra deeman san dachaasuu halaalin godhatina akkanaa jettanii jemma wa izaa halaltum jechuun hoggaa hiikkattan ammoo je reefuun tanachi olitti waantum hurumuun jemma nama hidhateen hurum yoo jennu ka hiikkateen ammoo maal jennaani jechuudha muhallil jenna ka hiikkatee jiru jechuudha wa izaa halaltum halaal jaamatakkaayis wa izaa halaltum jechuun hoggaa hiikkattan hajjii fi umraa irraa hoggaa hiikkattanii raawwattan fastaaduu jechuun allolladha yookiin adamsadhaa bineensa gaaraa san adamsachuu ni dandeeysan jemma walaa yajrimannakum jechuun isin hin kaasin shana'aanu qawmin jechuun ummata tokko jibbuun isin hin kaasiyya shana'aanu jechuun bughdu jechuudha ummata tokko jibbuun isin hin kaasin ansadduukum jechuun dachaasuu irratti isin hin kaasin anil masjidil haraami jechuun ansadduukum jeme isin dachaasuudhaaf jecha isaan jibbuun sun isin hin kaasini anil masjidil haraami jechuun masjida kabajamaa ta'e sanirra isaan isin dachaasuu saniif jibbuun isin hin kaasin maalitti dhiiroo antaataduu jechuun daangaa dabruu irratti isin hin kaasin jemma ayyee antaataduu jechuun isaanitti daangaa dabruu isaan sammiidhuu irratti isin hin kaasin akkanaa jee tana maal irra dubbatame maali wajji wal qabsiisu jira walaa aamiin albayt alharaama je
warra kaabaadhatti deemu karaa dachaasu halaalin godhatinaa jechuudha. Isaan sanii wajjin duraan wal loltanii jiraachuun waan biraa irratti kana ta'e isin hin kaasinii. Walaa yajrimannakum jechuun isin hin kaasin. Shana'aanu qawmin jechuun ummata tokko jibbuun. An sadduukum jechuun isaan isin dachaasuudhaaf. Anil masjidil haraam jechuun masjida kabajamaa ta'e irraa isin dachaasuuf. An taasaduu jechuun daangaa dabruu irratti isin hin kaasin. Wata'aawanuu jechuun walii gargaaraa je. Alal birri toltuu irratti wattaqwaa sodaa rabbii irratti walii gargaaraa jemma. Warri ajji deemu kun waan toltuudhaatiif deema. Tana irratti namaa gargaaruu qabdan malee karaa nama dachaasuu hin qabdan. Wareega isaaniitis duraa fudhachuu hin qabdan. Callee wareega isaaniitis fudhachuu hin qabdan jemma rabbiin. Walaa ta'aawanuu waliif hin gargaarinaa. Alal ismi jechuun diliidhaa fi wal udwaani. Diinummaa irratti yookiin xilaatummaa irratti waliif hin gargaarinaadha. Wattaqullaha jechuun rabbuma sodaadha. Yoonii fi isaan sun isinirra lallaafoo ta'aniif ka isinirra jabaatu isin gubbaa jiraa jemma rabbiin. Rabbi sodaadha innallaha shadiidul iqaabi. Rabbiin qixaanni isaa jabaadha. Shadiidul iqaabi jechuun qixaanni isaa cimaadha fi sodaadha jemma. Wanni wareegatti rarraafamu kun mallattoodha jecha wanni kun yoo gaala taateef jechuudha. Gaalli kun ka wareegaati makka geeffamee qalamuu deemaa rabbiif jecha jechuu beeksisu jecha waattiidhaan jechuu lubbuudhatti. Mallattootti galanii oofan. Saniifuu mallattoo tanarraa muramnaan gaalli kun wilii ka wareegaatii fi ka wareegaa ta'uu dhabuunis hin beekamu jechuudha. Saniifuu karabbaatee hattuunis saamuun ni malaa jechuudha. Waan ka'aba deemu immoo yeroo duratti jechu jarrummaanuu gaafa kaafirummaa saniis hin tuqan akkanaa jedhanii wala eebbisan nama wareega karaarraa fudhatee nyaatu wal arrabsan isaanummaanuu hin tuqan jaanni sodaatanii. Saniifummaa rabbiinis dhufee waan san gajjabeeyse jechuudha. Wareega deemu san akkanaa jettanii fudhachuu halaalin godhatina. Callee wareegatti hidhamte sanillee irraa muruu halaalin godhatina. Isiin sun irraa muramnaan wiliin beekamtu laawwannitu wareega ta'uun. Hurrimat alaykum jechuun isin irratti haraam godhamte. Almeeytatu jechuun wanni ifiin du'e isin irratti haraam godhamte jaa. Waddamu jechuun akkasuma maasis dhiigninis isin irratti haraam godhame. Dhiiga kan amma dhiiga kan baana dhiiroo oodama masfoo'an jaa bakka biraatti. Dhiiga dhangala'aa jechuun dhiiga yaa'u san hayyee dhuguun isin irratti haraami. Saniin maal baasuu deema tiruudhaa fi rajiijjii keessaa baasuu deemna jechuun. Waddamu jechuun dhiigni isin irratti haraam godhame. Walaa mulkhinziir jechuun foon karkarrootis isin irratti haraam godhame je. Foon jee eega dubbatetti qaamnummaan isii guutuun haraami jechuuf deeman magaa. Wamaa uhilla jechuun wanni qalamees jechuun. Wamaa uhilla lighayrillahi bihi jechuudha. Wamaa uhilla bihi jechuuf deeman maatiif. Wanni isarratti maqaa dhawamees lighayrillahi wanni rabbiin ta'in ta'e irratti maqaa dhawamte jechuun. Waan biraatiif qalan jechuuf deemamma. Taani maqaa waan biraa dubbatanii qalan. Bismillaati wal uzzaafaa jaanii jechuudha. Iyesuus Kiristoos faa jaanii ta qalan jechuudha. Abaluufiin qala jaanii maqaa dhawanii maqaa rabbii dhiisanii wanta silaa gabbaran san irra maqaa dhawanii qalan jechuuf deema. Wamaa uhilla bihi jechuun wanni isarratti maqaa dhawame. Lighayrillahi jechuun wanni rabbiin ta'e irratti dubbatamte sunis isin irratti haraam godhamte. Saniifuu wanni mushrikni qale haraami jechuuf deema rabbiin. Walmunkhaniqatu jechuun ta hudhamtee duutees jechuudha. Hudhamuu jechuun amma fakkeenyaaf lubbuudhatti haanni hidhamee marattee faa boqoqtee duute jechuudha. Wannummaa fedhe haa huutu teessanii qabdanii huutanii jeeftanii jechuudha. Akkasuma maatiif bineensi qabee hudhee jeesuusi wanni kun isin irratti haraam godhamtee jemma. Yookiin immoo wanni guddoon takkarra bu'uudhaan yoo duutes akkasuma jaan amma isin walmunkhaniqatu jechuun wanni hudhamee du'e takkaa isin irratti haraam godhamte. Walmawquudatu jechuudha. Tafufaadhaan ajjeefamte isin irratti haraam godhamte jan. Mawquudaa jechuun amma muka guddaa faa fudhattee dhooytemma. Yookiin mukuma guddaa dhagaatiitu gaaraa bororeetu marra bu'ee jeese jechuudha. Walmawquudatu jechuun hayyee wanni fufaadhaan ajjeefamte isin irratti haraam godhamte. Wanni ulfaattuun takkarra buutee tan ajjeefte jechuudha. Muka qurxaa muratteetiin makkana fufattee ni ajjeefte jechuudha si gadhiifte. Walmutaraddiyatu jechuun isiin borortee duute isin irratti haraam godhamte. Kololaatteeti gaara gubbaa jechuudha. Dif jettee gaara jala buutee duute jechuudha.
والنصيحة يجون إسين قافا والورانته والأجيبتس إسين رترام قدمته نصيحة يجون هوري لماتي تولولي والدير يجو قافان توني إسين رترام يجودا أما دين اللي يرو ديروسان إرابو يجودا أكا سمماتي إسي أكا فيت اللي تاتو رامي يجو ماف دي ماما ما أنهرد مجمو حديثة خيدتي واني ديغا غنك اجي لالي واني تكيو خاتي ديغا غنك واني سنالال تاتي جدي مال كيست حديثة خيدتي كان جاير كمان عليه الصلاة والسلام خنمو ورقافا والوراني خن سنجل سينون قبو جيچودا ما أنهرد ما وان قلنيني بانا ملي جيچو فكينيا فما أبلي تريدي يو ديغا راغنك اجيفته بقا سوولي نيادمو قبدي علالي يچوف ديمنا akkasuma maatiif bismillah jettee xiyyiitiidhaan darbattee dhiigarraa baaftee yoo jeefte jechuudha yoo xiyaabaalchii dhagaa tiriidee dhiigarraa baaftee yoo jeefte jechuun nuti tani baannu malee namni muslimaa yoo akkas godhee baanna malee ta'ii fi wal dirtee wal ajjeefte faan baannu akkasuma maatiif ta mukaddiramtee duute faan baanu jechuudha wannasiihatu jechuun isii waraanamtee duute hagaafaa wal waraantee wal ajjeefte suni isin irratti haraam godhamte وما أكل السبع جيتشو واني بنين سنياتي سيتين رترامي إلا ما زكيتم تاني لبو خيسة تقبدني قال تمالي جمع إلا ما زكيتم جيتشو وان قال تمالي تاني أركا خيسانين قرى تمالي جمع إسي هدام تجير تودو لبون كيسان بين تقبدي قالتا أكا سمماتي تفوفاتان دربتمتي تقام فان سميتي بروري دفي dhawee odoo lubbuun keessaan bahin dhaqqabdee jeefta yoo kas taate malee jechuu deeman magaa illaa maa zakkeetum jechuun waan dhaqqabdanii gorraatan malee wamaa zubiha jechuun wanni gorraame isin irratti haraam godhame alan nusubi jechuun xaawota irratti jechuuma alan nusubi jechuun waan dhaabame irratti jechuudha nusub jechuun waan jarri kaafirtootaa dhaabee gabbaruu jira jechuudha taabotaaf jecha waan qalamte jechumaaf deeman magaa وما ذبح يجو وني قلمي تنرترام غدامه على النصب يجون دغا دابته جرورتي يوخي حاول سيداف وني قلمي يجو ديما وني سنما غايوان امني طابي ايسي سنغبراتو رجچودا ايسي تناف جچ گيسني سقلن جچو مغاسوني تنرترام غدامته وان تستقسمو جچون قودچوني تنرترام غدامته بالازلام جچون قلمان قودچون بالأزلام هي تادان قدتشو يا مم فكينيا أزلام أوغاني في جنة مال جتشو جرا مشرك توتا قريشين غافة درا وان كان وجتشو ترتما ورقات هدي فرتة تو مجتشو ما ورقات كرت نعم جتشو بريسا جان سلام فارت مو لا إنسان جتشو بريسا تصدفا كنوم قللا دي سيتي تناولي مرمى غرا غليتي سدينو كنا غودي جتشو يو إمالتو دي مودي مي laalla ta'e cimaltuun tiyyatuun gaarii mohamtuu adda baafachuun maal godha ishee kana kayyaa takka fuudha yoo na amiin baate imaltuun imaltuu bareedduudhaan deema yommuu laan baateen taane jee hafa jechuudha yommuu ta duwwaa sun baate lachuutu walqixa fedhuuni deema fedhuuni hafa jechuudha saniifuu tun himma hixaa wanni inni beekun jirtu jechuudha qalamaan qooddatanii milkii laallachuu jechuudha ayyaadha waan tastaksimuu jechuun qooddachuun isinirratti haraam godhame بالأزلام جتشون تاران قدتشون هم توفي تلتلالتشون ذلكم جتشون خنمو فسقون وانا كنا وجتشون شريعة ربي رابهودا اتندبنا وانا كنا وجتنا شريعنا ليسير تنيجم ربين اليوم جتشون الرانتنا ايوه hita asli san dorku bindemu ergaman alayhi salatu wassalami hoggani fi imaltu demu deman warra isani san jechu takka keessa fudhatanii demu hogga barbaadan hita buufadha janin isan hundan hita buusaniiti fi hita takka keessa fudhanii tani xambesan hin deeman waan keessa wal qixa takka namni hundiyooni fi waan sanirratti wal qixa ta'e keessa nam tokko fudhachuu barbaanne hitaan keessa baasuun dandeenya tan ammaati dhorku jiru hamtuu fi toltuu laallachuuni jechuuma jiruu fi jireenya kee hixaa kanarratti irkiftee kanumarra dhaabbattee jechuuma niin fuudhamuun fuudhu jechuuf hixaa fudhattee kanumarra dhaabbattee yoo laan baate lakkiin fuudhinii ati nama fuudha ta'uu miti
yoo naamin baate immoo fuudhee atini taataa qabeenya illee qabaachuu baattu yoommoo haa barruun qabne sun sii bahee lachuutu walqixa feetu ni fuuta feetu ni dhiibta wanni kanaan taatu jechuu tana rabbi malee namni beeku hin jiru waan walqixaa takka immoo daqooddachuudhaaf isii san nam tokko kennuu yoo barbaadan hixaadhaan laallachuun humaan qabdu sun eeyyuwa nyaanni isaanii halaalee jechuu teenya gayyaane maqaarra dhawan achirratti siima waan shariin bakka tanarra jeen dhageesse kun wasafuma kanarra jira gayyaane asumala hanqas naa obse'a اليوم يجون الران تنجنا ولي يس الذين كفروا يجوا وري كفر غرا مرته من دينكم يجون امنتي تيزني غرا مرتن وما جرخنا امنتي را دور كون دندنيو اسلمنا تنا بليتون دندنيو يجوا غرا مرتن يجرن فلا تخشوهم يجون انسان صداتنا وخشون يجون نمقف صدات داجنا مربين اليوم يجون الران تنانجم غيا عرفاتي dirree arafaa keessa dhaabbachuu jira ergamaan guyyaan ammaatis fakkeenyaa guyyaa jum'aati saniifuu maal jedhan al-yawma jechuun har'aan tanaan akmaltu lakum isinii guute diinakum jechuun amantii ta'e san har'aan tanaan isinii guute waatmamtu alaykum isin irratti hin guute maasis ni'matii godhiitiyya saniin duraan isinii godhaa jiru san kunoo isinii raawwadheetiin jira waradiitu lakumul islaama islaminaadhaan isinii jaaladhe maasii diinan amantii ta'uudhaaf amantii biraa takkallee isiniin hin jaalanne amantii islaminaatiin isinii jaaladhe diinan amantii ta'uudhaaf faman turra jechuun namtichi haajame fi maqmasatin jechuun yeroo beelaa ayyee maalitti wanta duraan haraami jenne sanitti jechuun magaa faman turra jechuun namni haajabsiifame kan rakkinni itti geeyse fi maqmasatin jechuun beelaaf jecha fi tana sababiyyaa godhime في مقمصة جتشون بيلاف جتشا نمتشي آجمي واريف ورام جنة سنتي ميتا ديغا فون كركرو خيف هدمتي دوتي تاماسي سفوفانا جيفمتي ولا تقولولاتي دوتي في تولورانتي ولا جيفتي في وان بنيسي نياتي في تنمكسي تاتي وچفما وبانا مغا خيسا ولدي بيلال لدو غير متجانف لإسم جتشوني خديل افتن جلني عالتين جتشون ميني غير متجانف جتون خنجلة لإسم جتون دليدت خنجلة على تين جتون سنيفو يروها جمتنا إني سنما شفتاته انقبو جتورا نما قطاو طريقي خرا أمة مري خرا ديمون أوركو جروتاو انقبو جتورا إمالتون إني ديمتون إمالتو سري تاو قبدي جتورا إمالتو وراميوتا تنتاو أي غير متجانف جتون خنجلة لإسم جتون جليدت خنجلن علتين فإن الله غفور رحيم إنك سيوني في نياته إيسا فرارم هذا ربيني رحيم إيسا فرامة قدادا يسالونك سقافة نماس يا إرقما ماذا أحل لهم جتون وانساني على القدم الرا سقافة مي ونمان نفلالي تمالي جاني سقافة نجمة فون كركروفا نياتون انجرو جت دوبا مي ونمان على سنتا أكا مجاني سقافة قل جيت يا إرقما خيّة وإلا لكم جتوني سني فلال قدمه الطيبات جتو ونقل قلون هندنوي سني فلالي أكسم ماتي وما علمتم جتوني وسيد ما علمتم يا اللولما يخي أدم سماواني سنبرسي فتنيتي سني فلالي الكلام ولا سمودا فنجان وسيد ما علمتم والنقرتي سنبرسي سيواي سني اللولتي والنسون لالي من الجوارح يجون هجتو رايتين تتات يجورا جوارح يجون هجتو تيجون ديما يوخي جوارح يجون مديتو تديمتك أبديتني في الدو يجون ديما يجون وما علمتم يجوني اللولما واني سنبرسيفتني تيسني علالي من الجوارح يجون هجتو ترى مكلبين يجون خير جتنا لتاتنين سنين كن تعلمونهن يجون خيتان برسيفتن على تاتنين جتو بنين سوتتنغا مما علمكم الله وربين اسم برسيفتن را خبر سيفتن سنيفو اسين سني سني قبوف ناموسا قباچو قبدي چما يوني في دابو يتن دابچو يوني في ديمي يتن ديمو وان كان برچو قبدي
heddumma wanni waan akkana beeku maali sareefaadha jan akkasuma maatis shimbirooleen allaattiileen takka takkaas akkasiin jirtimma shimbirbutee isa faa waan kanarra barsiisanii risaafaa barsiisanii akkasitti warra qabuuni jira jechuudha minal jawaarihiin hojjettoota jechuu mukallifiinaan ammoo ka ergitan jechuudha kalbii jechuun duraanuu maal jechuun ergoo jechuudha waan takka ittiin erganii qabaniin jechuudha kalbaa hoggaa inni maal beektan isin kalbaa qadhabaa jechuudhaani isinis akkasitti waan kana yoo ergitan jechuudha abadummoo wanni kun isinii qabuuf jalqaba isiin tun eebbifamtee giraajuweet ta'uu qabdimma fatanaan irra fidamtee fatanaa san dabruu qabdi malee kanatti hin ta'u jechuudha tu'allimuunahunna ka isaan barsiiftan mimma allamakumullahu waan rabbiin isin barsiiserra fakuluu nyaadhaa achi booda mimma amsakna alaykum jechuun waan isaan isinii qabanirraa nyaadhaa jemma wadhkuru ismallahi alayhi maqaa rabbii irra dubbadha ammoo gizee nyaattan jechumo hoggaa ergitan jechuuf deema yeroo lachuutu jechuma wadhkuru ismallahi alayhi maqaa rabbii irra dubbadha waan ergitan san irratti bismillah jettee ergu qabdaa jechuudha kanuma gadhiisuu hin qabdu wattaqullah ammoo rabbi sodaadha tan isin fi qabatte faa kana jettanii irraan fudhatinaadha jemma rabbi sodaadha yomma inni sun fi qabee hanyaachuu jiraatu yoo ta'e jechuudha nyaachuu eegallaa wali wanni sun hin taatu maaliif jennaan wanni kun ifiif qabatee jira ulamaa'onni gariin maal jedhan ammoo yooniif ka'ee qabee abbaa dhabee abbaan irraa turee abbicha dhabee nyaachuu seene dhufee irraa fudhachuu ni dandayaa warri juuni jirammoo ammummoo hadiisa keessatti wanni jiru waan isaanii fi qabatan akkana jettanii irraan fudhatinaa ja wattaqullaa rabbi sodaadha innallaha sari'ul hisaabi rabbiin qormaanni isaa daddafaadha qormaanni isaa saffisaadha yeruma takkatti qormaata fixa alyawma jechuun har'aan tana uhilla lakum isiniif halaal godhame attayyibaatu jechuun wanni qulqulluun hundinuu isiniif halaali ta qaama keessanirra miidhaa fiduu hin dandeenye ta sammuu teessanirra maasiis miidhaan finne jechuudha akkasuma maasiin miidhaalee adda addaa ta isinirra finne isiniif halaali waxaamu alladhiina uutul kitaaba akkasuma maasii wanni warri kitaaba kenname gorra'eet isiniif halaali xa'aamu jechi kun zabaa'ihu jechuudha jan wanni isaan qalan jechuuf deemamma waxaamu alladhiina uutul kitaaba foo warri kitaaba isiniin dura kenname qaleet isiniif halaali hillun lakum dhugaa isiniif halaali waxaamukum jechuun foon keeysanii sammaas wanni isin gorraatan sunis hillun lahum isaaniif halaali ay kana duubareen manumatti mujjira moo isaanitti mujjira dhiiroo kana jechuun mukaafa'aa jechuudha isaan qalatanii yoo isinii laatan isinis isinii laatu sanirratti galata isaanii galchuu qabdanii keeysan isaanii kennuu ni dandeeysanii jechuudha laa yaakul xaamaka illaa muuminun hin jiru duuba ergamaan alayhi salaatu wassalaami nyaata kee kan nyaanni nama muuminaa malee je saniifuu duuba ati har'a teetii qaltee hoggaa isaanii kennite jarri sun muuminaa miti reekkamita jettu sunimma maal ta'uu garsiisa sunnummaa garsiisaa jan hin nyaatin jechuun makaarimul akhlaaqi haala bareedaa jechumma suni saniifuu jara kanaafis kennuu ni dandeeysa nama waasii godhe tokko silaa waa godhuuf hin barbaachisaa nammaasiisi galata galchuu qabda malee waan namaa fudhatteetuma cal jechuun hin barbaachisu saniifuu maal jedheemma waxaamu alladhiina uutul kitaaba foo warri kitaaba kenname gorra'e hillun lakum isiniif halaali waxaamukum jechuun foon isin gorraatanis hillun lahum isaaniif halaali jemma warra kitaaba kennamee jee jechuudha kanarratti maasiin ragaa yoo barbaadde baay'ee hirkachuu dandeeysa ergamaan alayhi salaatu wassalaami jarri yahudaadhaa jechuudha wadaaja yaamanii wadaaja isaanii sanis dhaquu ture akkasuma maasis re'eefaa qalaniiti miila erganiifi jechumma summii keeysa godhanii erganiifi ergamaan eeguma nyaachuudha kana geechiniine lafeen achiisuun itti dubbatte jechuudha yaa ergama nadhiisi summiin na keeysa jira jette akkasitti ergamaan fuudhe saabota keeysaa namoonni gariin warii liqimse kanuma du'ee achumatti hafee jira saniifumma ergamaan nyaatuma isaanii sanuu nyaachuu ture jechuudha duubaree maal ta'uu garsiisareemma kuni nyaanni warri kitaaba kenname qale jechuu foon isaan qalan halaal ta'uu garsiisaa jechuudha kunimmoo hooje wannummaan isaan kana mushriktoota keessaa kophaa dubbateefu isaan waan qalan san irratti waan biraa maqaan dhawan jechuuf je'ee jemma
saniifuu isaanummaanu akraarii qabanii jaan amma kitaabni akraarii qaban warra wanta qalansan irratti Yesuus Kiristoos jaanii maqaa waan biraa kan dhooyne jira akkasuma maasiis wanta silaa yaammatan san karratti maqaan dhooyne jira san baana malee yoo isaanis akkuma jara mushriktoota khaaniitti yeroo qalan waan biraa maqaarra dhawanii qalan taate wamaa uhilla lighayrillahi biyuma san jala galaatiin jamma asirratti kana jeen amma Ibnu Kasiir hin ta'uu jechuudha. Eeyyuwa saaluu salaatiin jechuuttuma jiran eeyyuwa sanuma gariin maal jeen amma asumarratti ulamaa'onni gariin haala kitaabiin nuti asitti baannu kuni jara banuu Israa'el baana malee ummata biraan baanu fakkeenyaaf amma jarri arabootaa faayyoonii fi amantii isaanii san qabate foon isaanii nyaachuun qabnuu ja ummanni maasiisi gosa biraa ta'e yoo amantii isaanii san ka hordofu ta'e foon isaanii nyaachuun qabnu jee dide gariin sanumaa umma yoo isaanii waan qalu kanarratti maqaa biraa dha'u garre nyaachuun qabnuu jaan san jala muranii jaan aalul kitaabiin kun aalul kitaabii warri jaamu kun jara Tawraatii fi Injiil dur kenname san jechuudha kan abbootiin isaanii kennamte jechuudha kitaabni dur sun eenyurra buufamaa ture akka gosaatiin buufamaa ture moo addunyaa guutuurra buufame bakka saniifuu wannummaa warri gariin gamasichi didanii buusanii tulisiinuu hin beektu haala kitaabitti amma immoo nuti waliigalatti wanni jechuu dandeenyu jechuudha ka ulamaa'onnis nu dura ja'anii jiran yoonii fi waan qalansan irratti isaan maqaa waan biraa dhawanii yoo beeynu taate hin nyaannu ja'an Ibnu Kasiir banii ilaali bakka tana sirritti keeysa dubbisi ilaali maal ja wamaa uhilla lighayrillahi fi sanumaa wajji walit deebi'a je yookaan kan Najaashii faan Najaashii faan saniifuu Najaashiin kitaabuma isaanii san hordofuun mala jechuun yeruma sanuu nuti nyaata haasa'u jirra baramma yoo aalul kitaab taate foon isaanii ni nyaadhaa rajulun qad tanassara jemma jalqaba bakka tajriida keeysatti jechuudha bakka waraqaa dubbatetti rajulun qad tanassara je gurbaa kiristaana ta'e jechuudha saniifuu amantii san hordofuun sanni ta'a nasaaraan jennaan yahudaani jennaan yoo amantii yahudummaa ka hordofu ta'e abadummoo ahlal kitaab warri jaamu sun ummata banuu Israa'il warra nabiyyallaahi Muusaan itti ergame kan nabiyyallaahi Iisaan Injiiliin itti ergame jechuudha warri amantii isaanii hordofu surree maal jaamuu deema warra amantii isaanii hordofu jennee moggaafnaa jechuudha yeroo san ayye waxaamukum jechuuni foon isin gorraatanis hillun lahum jechuun isaanii falaali والمحصنات جيتشوني أي والمحصنات بلستوني من المؤمنات جيتشو مؤمن توتا راتي سيني فلال قدامي محصنات جنة حرائر جمع بلستوتا جيتشو مغاورة قبران تين من المؤمنات جيتشو مؤمن توتا راختان جيتشو دا يوخي والمحصنات جيتشو ورثي فموتان زنار ورثي فمن جيتشو ديمنا يروسان من المؤمنات جيتشو مؤمن توتا راختان سني سنيفت إثني فلال قدامن وهذا توطية جمو خنما خرابنو ديما مالي خنا دبچو في متيجان تارجيتي نساء إيسا دبچو ديما مالي والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات جيتشوني بلستون من الذين أوتوا الكتاب ور كتاب خن مراتي سني إثني فلال إسان سنفودون يوخي والمحصنات ورينتي فمن من الذين أوتوا الكتاب warra kitaaba kennamerraa kataan sunis isiniif halaali ammoo achi gaditti maal jennee turre maa dura jechuudha suuraa baqaraa keessatti maal jennee turre jechuudha walaa tankihul mushrikaati hattaa yu'minna je mushriktoota dubartoota mushrika ta'an akkana jettanii hin fuudhinaadha hattaa yu'minna jechuu yoo amanan malee jennee dabarsine jechuudha asitti immoo fidee jara aalul kitaab yoonii fi taanumaatii mitii jechuu fide jechuudha kunummaan duuba isaanii shirkiin hojjenne san baanamoo jarri kun shirkii abaduu ni hojjeta beekamaadha
saniifuu isaan san keeysaa baasuu deema jechuudha. Ahlal kitaabiin jara san keeysaa ni bahaa. Abdallaa Umar ammoo meekka umatti isinit toltii uje mee isin as sibila teessee Yesuus Kiristoos jettee odoo asii halkanii guyyaa Yesuus jette hoggaa garagaltees wanni isin jettu tana ati immoo yaa Allah jetta meekka uma isii kanaati wajjin akkamiin wal bira tetteeysanii lakki sunilleen inninis numan tolle jechumaaf jee rabbiin ammoo waan nuun tolletti nun ajaju. Abaduu immoo dhiibbaa ni qabdi generation irratti ilmaan irratti isii sayyoo fuute jechuudha. Dhiibbaa ni qabdi. Rabbiin ammoo waan dubbateef qaba. Namni kun biyya adda addaa deemuu danda'a jechuudha. Saniifuu biyya silaa isaan keessa heddummaatan faadhaayitee fuudhatti haajamtee yoo jiraatte jechuudha. Zinaafaa hojjechuun hin barbaachisu jechuun waan beekamee jiruuf isii keessan fuutanii itti fayyadamuu ni dandeessanii. Isii sanaatiitu gara keessanitti irraas dhihoodha jechuufaaf rabbiin akkana jee dubbate jechuudha. Walmuusanaatu jechuun jarreen bilisatan minalladhiina utul kitaaba warreen kitaaba kennaman sanirraa kataan suni isiniif halaal godhaman min qablikum jechuun isiniin dura warri kitaaba kennaman idhaa ataytumuunna hoggaa isaanii kennitan wujuurahunna jechuun maarii isaanii hoggaa isaanii kennitan muxsiniina jechuun kafuutan haala taataniini gayra musaafixiina hagumnummaatti hin hojjenne haala taataniin jemma. Saniifuu asirra dhaabbannee maal beeyname walmuusanaatuun suni bilisa qofa jechuu odootti hin fedhamin jechuudha. Warra tiifame ta'uu qabanii jechummaati isaanummaan sunu. Azzaaniyatu laa yankihuhaa illaa zaanin oo mushrikun jechuuta ammas isii gumnummaa hojjettu namuma akkasiidhaatti gumnummaa hojjettu malee namni biraa tokkolleen fuudhuu hin qabu yookiin nama mushrikaa malee namni muslimaa fuudhuu hin qabu jechuu ta'a jechuudha. Saniifuu muhsanaatuun isummaan sunuu jechuu ahlal kitaabillee taatu ta zinaarraa tiifamte ta'uu qabdii jechuudha. Duuba zinaarraa tiifamuu siidhaa maaliin beeyna dhiiroo zinuma dirree baafatteen hojjetin jechuudha. Tadhoo isaa umaa san rabbiitiisutti qabaa ati ittiin gaafatamtugaa. Izaa ataytumuunna hoggaa isaanii kennitan ujuurahunna maarii isaanii hoggaa kennitaniin muusiniina hafuutan haala taataniini gayra musaafixiina jechuun hagumnummaa dirree baaftanii ittiin hojjenne haala taataniin walaa muttakidii akdaan jechuun hafireen diin godhanne haala taataniin ammaasiisiya. Akdaaniin kun maali meedhiidhoo ka dhoysaadhaa jechuudha. Dhoysatti urruma keessa warra wajjii yaatan mubaayilumaan alaalatti wal qaxxartanii bakka hin taanetti ka walii dhayxanii jechuudha immoo ni deemuuf. Waman yakfur jechuun namni kafire biliimaani jechuun eega imaanaati immoo namni kafire faqad habita amaluu jechuun hojiin isaa duraa bade jemmoo asitti rabbiin wayii akeeku jirammaas isummaan ati fuute sun amantii biraayyuu sin hayxee heedameedha jemmaas rabbiillah. Waman yakfur namni kafire biliimaani jechuun baadal imaani eega duraan amanee namni kafire achirra du'e faqad habita amaluu jechuun hojiin isaa duraa bade. Saniifuu intala jaartii kiristaana fuutee jechuudha. Yoo isiin kiristaanummaa sin hayxe ati warra azaabaati jechuuf deemamma. Wahuwa jechuun namni sun fil aakhirati aakhiraadhatti minal khaasiriin jechuun warra hongawe irraa ijemma rabbiin. Saniifuu bakka sanatti dhiifaman qabdu jechuudha irra duunaan. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu eeywa. Aya. Aha. Isii waa'ee nyaataa kun rabbiin addanuu baasee bar. Yoo jarri sun Yesuus Kiristoos je'ee qalaayu beeyte wamaa uhilla lighayrillahi bii jala galti. Anaa miti kajeemmaati sharii quraana jee kasimi san jala galti. Ammoo isaanummaan kunuu mutaxarriftoota qaban. Mutaxarriftoota jechuun maali? Akraarii jechuudha. Kasimi saniifuu namnummaan muuminaatu akkuma muslimtoonnis akraarii warra dhugaan amantitti hojjetu san qabutti isaanis jechuudha. Bakka sanatti warri yeroo qalan irratti maqaan dhoyne jira kitaab innummaan ukas ja. Isaan san fatabayyanuu jeemire rabbiin waan takka dabaafatan malee hojjetin ajee. Saniifuu muslimnummaanu addunyaarra guutuudha.
dirqamaa miti barkana deemtee nyaachuu qabdaa jee dirqama nurra kaawwatin jiru marabbiin yoo karakkinni waan akka isanitti isin geessu taate kunoo ka ahlal kitaabaa nyaachuu ni dandeessanii jechuudha. Kajarammoo ki ummata kaan mushriktoota jaamee warrachi bahee jiru waaqeffataa ta'e achi bahee jiru kawa inumaa kitaaba hordofmatumaanuu hin qabne san asulumatu nyaachuu hin dandeessan. Jarri kun ammoo waan akkasii keessatti yookaan waan biraa irratti dubbachuu hin dubbatan jechuu yoo hubattu taate jechuudha nyaachuu ni dandeessa. Kan ammoo atummaanuu muslima taane odoo muslimteenni guutee jiru maal godhu magaalaa isaanii guddifnaaf nuti hin qabnu mana isaanii dhaqnee nyaachumaa hin qabnu inumaa nuti kun jarri addaa nu hin baane waan isaan ta'an maali dhiiroo isaan hin ta'u tokko hin deemsi maal kunuti warra keessa oofusu namni kun beekte amantii akka fudhata. Saniifuu amantii qabachuun maal godhuu qabda akka ulamaa'onni si dura jiran san deemuu qabda malee akkanuma zaahira quraanaa laaleetiin kanumaan fiigaayu jettes kun hin ta'u duraanuu quraanni gamasee as dhufe malee waan idduu tana lafaa fuudhamee oofamuu miti. Saniifuu warri silaa beekumsa quraanaa afaan quraanaa beekan akkas jaanii nu himan nuti yookaan irratti akkas jaan taate jarri sunis sanuma tahaa. Ka Gabrieli dhaabari numaa suni Gabrieluma isaanii wajji guddisoo taayoo nuti wajji nyaanne hin ta'u ibidhiif sanii miti ka bidaadhaa qalamee dhaynee wajji nyaachuu hin qabnu saniif taa'ee bakka sanitti yoo dachaan imma fakkeenyaaf kajarrii mooludaaf jedhanii qalamfaa dhayxee yoo wajji nyaatte ayyaana isaanii san wajji kabajuu taatin maasiif irraa si dhoorka shari'ummaanuu والطيبات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات جي تنيفوس عني أمومة قبا بل لنسا خيسا إنكم باسوني دندا طيبات جرنجل تلكيتون تنان طيبات جنا وانبلات هاتي ملي إفي فون محمد التن أمانين إفي ماسي كرابرا وردفو جرتون طيبات جنا سوني وانبلات أنا توجي تنسين Surah Al-Kitab yofuudhanii afaan wajjiraatan jechuudha. Ilmoon isii sanarraa argamtu taate yoo isin nama. Amma fakkeenyaaf dubra Al-Kitab fuunee rabbi nutti hin godhin yoo ilmoo irraa arganne ilmoon sun garam gortii akkam taatii jidduu tanatti qasimi. Saniifuu carraan isii lamuma jechuudha. Yookiin amantii ta'e qabachuu yookiin amantii isii qabachuu bakka tanatti immoo dhiibbaan madrasaan jalqabaa eenyu haadha waan ta'eef gara isa sanii goruu deemti. Saniifuu bal'aan rabbiin waman yakfur bil iimaan isiin jeebar yoo wanni kun dhiibbaan irra godhuu ni dandeessi jettu taate itti seenuun qabdu atummaanuu. Nikaan lagiseef godhutti kun yoggaa san shi'aa ta'uu deemta jechuudha. Mee eegi gayyaan ammaati. يا أيها الذين آمنوا يا ورثكم ربي رقوم ستن إذا قمتم إلى الصلاة يجون وقاقر صلاة قووا فيتا جنة فسراجا بكتنا تم إذا قمتم إلى الصلاة يجون إذا أردتم القيام إلى الصلاة قر صلاة وقاقوا فيتا فاغسلوا وجوهكم جتشون فول خيسا لكت داجم فيتا واني جنوب يوكس جتشو باني خرابرات ديمتا قرآن في حديثة ولبت أسركسو جريجم سنيفو wudu'a salaata tokko gooteen salaata biraa salaatuun hin ta'uu jechuu kenna. Ammaatis wudu'a yeroo salaata dura gooteen salaata salaatuun hin ta'uu jechuuf deemna deemte jechuudha. Zaahira sa'a jala yoo deemte laamma. Idaa qumtum hoggaa kaatan ila salaati gara salaataa hoggaa kaatan osuluu wujuhakum fuula keessan dhiqadhaa. Gara salaataa ka'uu jechuun yeroon isaa geessu malee hin ta'u. Kasimi saniifuu wudu'ni yeroon salaataa geessu malee salaata tokko wudu'achuun hin ta'uu jechuu kennu deema jechuu yeroo san akkasin jennu immoo saniifuu wudu'a salaata dura godhameeni salaata salaatuu ni dandeenya. Idaa qumtum hoggaa ka'uu feetan ila salaati gara salaataa hoggaa ka'uu feetan yeroon fedhiidhaatun dheertuu ta'uu dandeessii jaan fawsiluu wujuhakum jechuun fuula keessan dhiqadhaa wa aydiyakum akkasuma harka keessanis dhiqadhaa ilal maraafiqi ma'al maraafiqi jechuun ciqilee teessanii wajjiin jemma. Ilaantu ma'anaa ma'aati jechuudha. Maalirra dhaabbannee jijjiiruu dandeenya dhiiroo hadiisaa wajji waliin laallee jechuummaas
Abi Hurayraan yeroo wudu'atee ummata agarsiisu jechuun akkaataa ergamaan itti wudu'atee hattaa sharaa filatu dije hanqa irree olii tana dhiquu seenutti ciqilee dhiqee bira kutee jee jechuudha. Wamsahuu jechuun haqaa biru'uusikum mataa keessan haqaa jemma. Ba'attiin tun ba'attii tana keessatti masulamoonni wal dhabanii jiran ba'attii tabiidiyyaa jaan Imaamu Shaafiin maal jechuu yeroo san rifeensa garii rifeensa tokko yoo hinees ni gayaa jamma inni asirra dhaabbatee saniifuu lakkii nuti kana fassaruuf hadiisa Abdallaa Zeydii khalafa jiru jira jechuudha. Maal kaju ergamaan akkaataatti mataa haqan hoggaan ugarsiisu je saniifuu akkana fuudheeti harka lamaan waliin tuqee kasit duuba kuchiisee achi as deebisee mataa guutuu haqe jechuudha. Mataa haquu keessatti akkaataa sadii dhufee jira jechuu hadiisa keessatti rifeensa haquu yookiin rifeensa kanarraa gam tokko hayxee imaamaa irratti guutuu yookiin huccuu mataa irraa qabdu irratti guutuu jechuudha. Akkasuma maasiisi ka rifeensumaa huntuyne imaamaa mataa irra jirtu san irra guutumatti haquu jechuudha. Huccuu mataa irra jirtu san irra haquu sadeenuu dhufee jira jechuudha. Ammoo minii ba'attii tabiidiyyaa yoo goone mataa guututti na hinuu cinuma tokko hinuus ni gayaa jechuu kenna. Lakkii jennaan hadiisaan fassaruu qabna. Wamsahuu jechuun haqaa biru'uusikum mataa keessan haqaa wa arjulakum jechuun akkasuma miila keessanis dhiqaa. Arjulaa eessarratti haxxafuu deemama rabbiin wujuuha bakka jeessan irratti haxxafee wa arjula jeeni nunas baadha. Wa arjulakum jechuun miila keessanis dhiqaa. Ilal kaabeeyni jechuun maal kaabeeyni koomee lamaanii wajjin jemma. Koomee tanammaati gizee fassaran jara shi'aati jan ummata shi'aatiitu bakka tanatti kamale fassare jan koomee bakki jaamtu sun gubbaa faanaati miila kana gama gubbaa jechuudha. Lakkii je dide bakka tanatti maas koomeen bakkitti beekamtu lafee lamaan miila gamaa gamana jirtu tana jechuudha. Maalirraa beeknee ergamaan alayhi salaatu wassalaami saffii teessa wal qixxeeffadhaa gizee jiru koomeetti akkasuma gurmuutti morma keessan mormatti je saniifuu yoo miila gubbaa taate duuba akkami wal qixxeessame koomeen tuqa yoo koomeen miila gara gubbaatti jette miila cabsitee ichi geessamu akkamitti ichi geessa hin ta'u kuni mee warri jimma koomee bakka tami beektan isin koomee bakki jaamtuu eeti lafuma lamaan tanami koomee gubbaan jettan jimmaan gaafate ergo hirpha duubaa kana beektanii sirraa isinillee olin kunne wayin kuntum jechuun yoo niifi taatan bakka kanarratti immoo waan takkaa jiran maasiiti qiraatii wa arjulikum jettuu jiraa jedhan ammaas wa arjulikum jechuudhatti yeroo qaraane mee maal jennee fassaruu deemnamma sana wanni baratan koomeen nama dhuduu gabbaatee gaafatu namni hundisiif hima. Wamsahuu jechuun haqaa biru'uusikum mataa keessan haqaa je wa arjulikum jechuun miila keessanis haqaa jee warra fassaruu jira jechuudha. Shi'aan akkana jettee fassartii jaammaasiiti eessarratti haxxafanii arjulii fuudhaniituma ru'uusii irra geessan miilli ni haqamti malee hin dhiqamtu hin ta'u jiin qiraatii wa arjulakum jettuu kam gootanii jettaani duuba warran wa arjulakum juu kanaanoo duuba wa arjulii isinoo kam gootan jennee gaafannammaasiis wa arjulikum jechuun harakaa mujaawaraatii jan ollummaa laal gaalli bakka oole fakkaataa biru'uusikumii bira dhufnaani anis ollaa kiyyaan fakkaadha jee jala qabame malee inni eeysa jala deemu jira wujuhakum jala deemu jira wa arjulikum jechuun miila keessanis dhiqaa jechuun hadiisota baay'ee jira bakka tanarratti miilli ni dhiqamti kajuu akkasuma maasee inni haqamti kajuus baay'ee jira maas waan ajaa'ibatu godhu akkam goonee wal bira qochiifnaa jechuudha. Gariin maal jeen miila ni haqan gizee juu ergamaan rirriituu baana malee jechuudha. Miilli tun waan bakka najisaa hundaa jettuuf namaa gad waan jirtuuf rirriitamuu qabdii jechuudha malee dhiqinsuma beekamaa jaan haqinsi immoo dhugaa yoo jiraatellee kophee gubbaa hidha malee miila qofaa quun hin jirtu. Saniifuu wa arjulikum jettee qaraatus wa arjulikum jechuun miila keessanis dhiqaanuma jenna malee haqaan jennu jechuudha. Ilal kaabeeyni maal kaabeeyni koomee lamaanii wajjin. Wa in kuntum yoo taatan junuban hajanaabtaa qabdan yoo taatan faxaharuu jechuun qulqulleeffadhaa jemma. Saniifuu dhiqaansi maal jaama xaaharaani jaamaa jechuun kennimma kungaa
fattaharuu jechuun qulqulleeffadha وإن كنتم يوتاتا مردا دكوساتو يوتاتا ولا سفر يوخي ملتور يوجراتا وجاءتك يدفع أحد منكم وكون سنرات يدفع من الغاية يجون سجرار يدفع ولامستم النساء يوخي دبرتوتا يو إدام تورخيتنت فلم تجدوا ما يبشان أركتشوباتا فتيمموا جتون هميلاج سعيدا طيبا جتون بيه قل كل ولكبدا جمّا فامسحوا جتون هكا بوجوهكم جتون فولا خيسانين هكا وأيديكم جتون هكا سمارك خيسانين هكا منه جتون بيه سنير راجنما منه جتجو خنا دابته إمام الشافعي مال جماس بيه سنتدوكي قبضو تاو قبضي جماسيسي منه منين تبيدي جادا منه جتون إسا سنير راها قاداني وان جيف جتشا منين تبيدي جادا مال تاو قبض يوش إرچالي إرچاو dhukkee qabu ta'uu qabaa jammaasiiti kanammaati waan nu dhorkuu jira jechuudha ergamaan alayhi salaatu wassalaami gidaara warra madiinaarraa tayammuma godhee jira jaadita bukaarii keessatti saniifuu madiinaan biyya laftisiidhaa gammoojjiiti jechuudha wanirraa nama qabataan jirtu jechuudha girgiddaa hoggaaniiti qabatee sanirraa dhukkeen nama qabatun jirtu kanaas kanaan jalaa baana ammaasiis yooniif dhukkeen jiraachuudha ka jennu taate biyya rabbii sana keessa bakka biyyeen hin jirre jireechuudha meemma fakkeenyaaf gubbaa gaaraa faatte hoggaa taate bakka dhagaan qofti walitti dhaabbateetuma jiruu jireechuudha biitti addunyaa tun takkaa miti jechuudha bakka inumaa biyyee faan arkanne faa jira yeroo sanoo kam goota jechuudha sa'iid jechummaan juuqunuu jechuudha akka kitaaba loqaadhaatti kullumaa alaa wajjil ardiyyan wooma dachii gubbaa jiru jechuudha ammoo irra caalaan jechuudha yoo biyyeen arkamte dhuga haala wasaalan yoommoo biyyeen dhabamtees wooma jiraatantu taha bakka biyyeen jirtutti immoo waan biraatiin ta'umma godha jettee dhaabarran deddeemin dhagaan tuqatin yoommoo kun wanni hundinuu kan jirre taate jechuudha makiinaa faa keessa jiraattee yookiin xayyaara faa gubbaa jiraattee bishaan hin harkattu akkasuma maasii biyyeenis hin jirtu jechuudha jarri saabota hoggaa imaltuu deemu biyyee ammaarratanii madaabara naqatanii guuranii deemanii takkaan dhageenye jennutiin ma saniifummaa biyyee fudhatanii deemuu dirqamaa wanni jiru inumaa hin jirtu deemta bakka salaannis eeggeessanitti yoo bishaan dhabde taamuma goota feetu biyyeen jiraatti feetu biyyeen hin jiraanne salaannummaan sin dabrin jechuu wanni nuti barbaannu distaansiin taamuma gochuu sun hanqam takka biyyan sagaala iyyan saaraashii faa hanga barooddi araashii takkitti dhageessa. Distaansiin bishaan itti dhabamu sun hanqam takkaa jettee atimma wanni gaafatanimi. Tayammuma godhuudhaaf bishaanummaan biyyaa dhabamu bakka silaa duratti deemtee biyyatti ganti kun bishaan itti barbaadu bakkuma sanirraa bishaan dhabamuudha achirraa bishaan dhabnaan bakka ati wilee as garagaltee ta'uu kee gootu salaan dabarsitu. bishaanuma abdisaa jiru faa qomoroo teenye salaan kanumatti saniifuu kun hin ta'u maal ta'uu qaba bishaan dhabame jedhamee ganda kana keessaa dhabamuu qaba jechuudha ganda yuunivarsiitii san keessaa yoo dhabde ala baatu urkatta moo kam masgiida jira kunoo bakkitti salaatanu masgiida bara masgiiduma dhuftee salaatta malee doormii teessee qalaman qabatin roobni bakka hunda jiisee yoo jiraate biyyee jiituudhaan taayimumni ta'u maaltu jedhee roobatanii wuduwattaa hojjaan kunoo Yaada harka jirre yoon fayyaa dhabee jechuun jaabara min rabbi fayyaa sin dorkin qorra sodaatee hanqa aduun baatuyyoo taa'e akkamii qorra sodaate qaama keessaa fayyaa hin qabne jechuun namni kun oduma fayyaa qabuutu Afi gabar nin beeka boo maal godhuu qaba jaan dura wanni si bishaan oowwifatu yoo isa bira jiraatte taa'umma godhuun hin ta'u yeroo san
yommuu waan bishaan san oogufatu matumaanuu dhabee qorra sodaatee qaama dhiqachuu yoo sodaatu ta'e tayammuma godhee salaatu qabu malee salaata dabarsuu hin qabu. Biitti immoo qorritti sodaatamu sun biyyuma teenya tana dhiiroo hin beeyne sana. Lulluuqannaa fi bishaan funyaanitti ol naquun dubbannee bakka tanatti wujuuhakum jee dubbate moo kam? Funyaan fuula keessa jira, afaanis fuula keessa jira. Ammaas wamsa'u biruusikum jechuu malee mataa keessa naqaa malee gurran dubbanne. Al-uzunaani minarraasi jegaa ergamaan. Gurri lamaan mataarraa jechuudha. Saniifuu mataa dubbannaan gurrichi keessa jira. Asumaan akkamuu qabaa walumaan. Maaltu hafe ammaas? Ayyee wayitiikum jechuun harka keessanii saqaaminu jechuun biyyeessanii naqaadha. Maa yuriidullahu jechuun rabbiin hin fedhu. Liyajala alaykum jechuun isin irratti godhuun fedhu. Min harajin jechuun rakkina tokkollee isin irra godhuun fedhu jemma. Miniin nakiraa siyaaqa nafyii keessatti nakiraarra yoo seente umuuma kana daranuu bal'ifti jechuudha. Min harajin jechuun rakkuma takka isin irra fiduun fedhu je. Asirra dhaabbannee jemma adwa ul bayaan yookiin shinqiixiin jechuudha. Namni tokko yoonii fi imaltuu deemuu barbaade bishaan biyya san hin jiru yoo jee asii biyyee wali qabatee tuuccu guduunfatee deema jechuudha miti. Saniifuu min harajin jee kun rabbiin rakkinuma tokko isin irra fiduu hin barbaadu. Saniifuu isin rakkisuu hin barbaadu walaakin yuriidu ni fedha rabbiin liyutahhirakum jechuun isin qulqulleessuu fedha. Waliyutimma ni'matahu jechuun qananiisaa guutuu fedha. Alaykum jechuun isin irratti guutuu fedha. Maaliif akkana jemma? Tayammumni ummata Nabi Muhammadiif karaa godhame malee ummata durii keessa hin jiru jechuudha. Saniifuu wantoota shanan ergamaan niin kennamee tanamni tokkollee nan duran kennamin kenname jeeqoo isaa tayammumni tokko. La'allakum tashkuruun rabbi galatoonfatuun isin irratti dirqama. Maal jette misbi? Eeywa. Eeywa. Bakka tayammumaatti harka jechuu malee bakka itti dhaamnu nuun dubbanne hadiisa Bukaariidhaatiitu dubbatee jira jechuudha. Hanqa eeysaatti jaakunoo hanqaasii sima caqasiisanii beeytame sanacha gara duubaa kana hixa jechuuma yeruma sanuu arma bira olin kuchiiftu yeroo dhawattu sanii yeruma takka dhawatta malee lamaa miti maasiif takka dhooyteetuma fuula hixee eegana gara galtee harka kee mirgaa sanacha kana hixa jechuu deebitee ammaafis sanacha bitaa kana hixa hanqa ciqileetti hadiisni jiru hundinuu hadiisni kas jiru kun mawquufa kun fayyaan qabu. Saniifuu harka ugaa jenne dhugaa sila harki harka guutuudha. Ciqileetti jaanii ciqileet deebisuu waan isaa dhaabbatan ciqileet deebisan hin beeyne kammoo ergamaarraa dhufe kun hanqaasiitti jechuun dhufee jira san jala muramee jira. Nuu tayammuma godhee salaate yoo bishaan dhufe kam goona. Saniifuu nuu tayammuma godhee salaate yoo bishaan dhufe salaata eega fixanne salaanni sun dhume ulii bakka irra deebi'uun qabnu jechuudha. Jari lamaan tokko akkasitti tayammuma godhanii salaatanii eegana odoo deemanuu bishaanit dhufnaan tokkommoo salaata san wudu'atee deebisee tokkommoo hin deebifne itti dhiise. Akkasi kaanii waliin ergamaa rabbii bira dhaqan. Ergamaan karra deebi'e saniin ati immoo sawaaba lama qabda jeen. Kammoo irran deebiin saniin ati immoo maarkii guutuu qabdaa jeen asabta sunnata karaa kiyya qunnamtee kaanin ammoo ati 10 irraa 2 fidde jeen. Saniifuu karaan ergamaa maali jechuu irra deebuu dhabuudha. Eegata immoo gootee salaatetti irran deebituuni. Uma wata salata kee fixachuu qabda salaata ammumaati. Safaa kana gaffita. Walkuruu jechuun mee yaadadhaa ni'matallahi alaykum jechuun qananii rabbiin isinii godhe. Wamiisaaqahu jechuun ahaddii inni maasiis alladhii waasaqakum bi kan isinirraa qabe san yaadadhaa iz qultum gaafa jettan san yeroo jalqaba amantii seentan samiinaa dhageenye waaxaanaa jechuun fudhanne
mayyee qaalii isaa goone gaafa jettan san yaadadhaa jemma waan quraanni isin hinjuu jala deemuu qabdan wattaqullaa rabbi sodaadhaa inna allaha aliimun bidaati suduur rabbii waan qoma keeyta dhufe hundaa'u ni beeka yaa ayyuha alladhiina aamanu kunuu ta'a qawwaamiina lillaahi warra rabbiif dhaabbate ta'a jemma shuhadaa jechuun karagaa baatan ta'a bilqisti jechuun dhugaa karagaa baatan ta'a jemmaasis warra dhugaaf dhaabbate ta'a je walaa yajrimannakum jechuun isin hin kaasin shana'aanu qawmin jechuun ummata tokko jibbuun alaa allaa ta'diluu haqa hojjechuu dhabuu irratti isin hin kaasin saniifuu nama tokko wal lolle jettanii walin feenu jettanii kijiban dubbatina akkanaa jettanii je i'diluu jechuun akkuma hojjedha waaqarabu jechuun akkuma kanaatiitu dhihoodha littaqwaa jechuun sodaa rabbiitti akkumaa dhihoodha jemma saniifuu gara sodaachi deemuuf maal ta'uu qabdan akkuma hojjechuu qabdan fedhan warri isin wal loltaniin sun kaafirtoota fedha namoota biraa taammaatiiti wattaqullaha jechuun rabbi sodaadha inna allaha khabiirun bimaa ta'maluun rabbiin waan isin hojjettan ni beeka wa'adallahu alladhiina aamanuu rabbiin baallama seeneefii jira warreen tokkichummaa rabbii dhugoomsanii waamilu saalihaati jechuun toltu hojjetan saniif lahum jechuun isaanii ta'uu maghfiratun jechuun araaramni rabbii isaanii ta'uu waajirun aziim jechuun mindaan guddaan isaanii ta'uu bakka reefummoo aalal kitaabni fuudhan jenne sanitti aalal kitaabiin ni fuudhan ja'amu sun jemmaasiiti bakka tanarratti ulamaa'onni maal jedhan aalal kitaabiin ni fuudhama jenne sun warra addii wal godhanii jiran baanaa jechuudha warra lolarra waliin jiran hin baanu jechumma aduwwii fi fuutee jechu aduwwii manatti ifin galchinii summii si gootee isin ajjeesinii saniifuu harbiyyaa isii lolatti warra isaaniitti wajjii wal lolu jiran odoon ta'in warra tiriitiin jidduu isaaniitti uumamtee jirtu jaanammat haa ese matamin muydee idiluu jechuudha asuma dhaabnaa maa ta'u warra makatee idiluu jechuun haqa hojjedhaa jechuudha